The Ethiopian side must first reflect and look at itself if it wants to identify those who are truly undermining stability, peace, and security on the continent. Ethiopia is the one that signed a memorandum of understanding that threatens the unity and sovereignty of Somalia, a sister African state, by recognizing a secession of its territorial integrity. A state that repeatedly attacks the Sudanese Fashaqa and illicitly exploits its resources. This is Ethiopia, not Egypt. A state whose forces were rooted out of UNISFA peacekeeping mission. This is Ethiopia, not Egypt. A state that waged a war against Eritrea and sieged it for years and still threatens it by a new war to achieve its delusions of access to sea. Forces in Somalia outside the AU banner. This is Ethiopia, not Egypt. Ethiopia, which violates the established rules of international law and disregards the established African principle of sanctity of borders. Yooyyaar ka fuudhe hordoftoota miidiyaa Itiyoo Water. Itiyoo Water dhimma mirga bishaan Itoophiyaa falmuudhaaf miidiyaa dhaabate. Har'a immoo miidiyaaleen Egypt fi miidiyaalee Egypt fi hoggantoonni Egypt waa'ee Gibxi irratti waa isaan jedhan irra siniba. Ka amma jalqaba irratti dhageeffattan kun yeroo United Nation irratti hoggantoonni Egypt karaa maleen Itoophiyaa ibsan argina. Waa'ee media advocacy on our water on the side of Egypt yoo laalle akkamitti fudhatan isaanii waa'ee dhuma bishaanii dubbachuu Itoophiyaa sodaa biyyoolessaa Masiriiti jedhanii dubbatan. Geared as a threat to national security of Masir. They said like that. And also, the seeking of more barbaachi Ethiopian hulaa galaanaa barbaadaa jirtu strategic threat for Egyptian people and Egyptian interest. Adeefatoo maa jedhaa jira. Abbaay adoo biyya teenya keessaa burqu, Abbaay adoo nu biraa maddu, waa'ee isaa dubbachuun sodaa ta'eera. Waa'ee hulaa galaana Itoophiyaa dubbachuun akka waan duraan hin beekamneetti iyyuu godhaa jira. Kanaaf miidiyaaleen Egypt ka isaan gabaasan waa'ee dhuma Naayilii namni dubbatu it is a threat to our national interest, our national security, our national benefit jedhanii dubbatan. Adeefatoo akkam dubbatan jirra. Karaa biraatiin waa'ee hulaa galaanaa dubbachuu Itoophiyaa it is a strategic threat for Egypt jedhanii kaasu. Miidiyaalee Gibxi baay'een hunda isaanii isiniif tokko lama jedhu dubbachuu barbaada jala kanatti. Kan biraa immoo maal jedhanii it is challenge waa'ee hidha kanaa yookiin immoo waa'ee geerdi dubbachuun it challenges Egypt's traditional dominance on the Nile. Agitare? Egypt karaa tokkoon waa'ee yaa'a laga Nile, including White Nile and Blue Nile or Abbai River, dominate godheeraa waa achirra hojjetamu tokko isii beekaa security achirra jirtu tokko isii beekaa biyyoota isaa yoo barbaade baxuu danda'a yoo barbaade ol dha'ee gad deebisuu danda'a maa isin galcheettee dominate goote qabatteerticha. Kanaaf waa'ee geerdi dubbachuun dominaansii isii yookiin immoo control totaalii qabachuu biyyi Masir yaa'a galaana Naayilii kana qabatteertu jalaa fashaleessa waan ta'eef kun it is challenge to Egypt jedhanii yes baga challenge godha. Ammallee ittuma
ulaa ganaa laala barbaaduudhaan. Gard it is street perception yookiin immoo exertion waa'ee naayilii irratti waa'ee laga naayilii irratti ijaarsa ijaara jechuun Itoophiyaa fi yaa'a gara olii hundi isaanii it is the existential treat. Kana jechuun mirga jiraachuu fi jiraachuu dhabuu uummata Masrii yookiin immoo uummata Ijiptiiti dha. Nooti irraa fayyadamuun dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuuti jennee yaadnee beekna obboleessa. Itti yaada. Karaa biraatiin yeroo mootummoota gamtooman biraatti himattu Itoophiyaan ofii ishee qofaa waan murteessite tolchaa jirti. Ijiptiif Suudaan hin mariisittu. Jedhanii miidiyaa isaanii hundi Ijiptiif Masir, Ijiptii fi Suudaan jedhanii akka Ijipti waa'ee isii qofa odoo hin taane waa'ee Suudaanii illee akkasiin dubbataa jirtu fakkeessichaaf biyya lafaa dhuhaa jira miidiyaan Ijipti. Kanaaf kana irreverse yookiin immoo dudduuba deebisuu dandeenyu dhalattoota Itoophiyaati. Ka biyya keessaaf biyya alaa jiru hunda jechuudha. Kanaaf karaa biraatiin immoo Nile rights are non-negotiable for Ethiopia and the upper riparian countries. Kana jechuun mirgi Ijipti Naayilirraa qabdu marii ishee dhiyaatu. Mirga akkamii qabdi? Namni tokkochillee fayyadamuu qabu. Naayil ana qofa fayyadama parsantii 50 biliyoon meetiri kiubii 53 ana fayyadama. Ka haatte parsantii 18 wayii Suudaanii fayyadama jetti. Ka irraa haatte immoo evaaporeet ta'e yookiin immoo hurkaan badaa. Warra rippaariyaan kaantirii fi biliyoon meetiri kiubii tokkochallee hamburreef qoodiinsa kanarratti jechaadha. Walii galtee bara 1929 gaaf tokko sin ibse. Ka Suudaan iyyuu biliyoon meetiri kiubii 18 tiriif eenyu maqaa isii Suudaaniif dhiiseera jetti malee Suudaan biliyoon meetiri kiubii 8 iyyuu fayyadamu. Hunduma isaa Ijiptumaatti kaanii barahaa isii keessa garri isii itti lafa kukkuttee bishaan isa hin geessini jirtu. Kanaaf miidiyaan Ijiptii fi miidiyaan warra Western including Middle East medias Arab country maaliteenoo waa'ee kana arraagabu. Maaliif jennaa harki Gibsii dheera. Duraan dheereffattee biyyoota hunda keessa harka keetteetti. Kanaaf obboleessa obboleetti waa'ee mirga laga keetii haa dubbadhu. Waa'ee gara laga galaana diimaatti yoo dhufne immoo Somaliland walii galtee mallatteessuu Itoophiyaa it is direct threat to Egypt's interest and to Egypt's existential. Mirga jiraachuuf jiraachuu dhabuu Masiriiti yookiin immoo kalla sodaa guddaa uummata Gibxiiti. Obaale waggaa soddoma dura har'aatiin dura yeroo Itoophiyaan galaana diimaa to'attu yeroo buufata doonii Asab, Masawwaa, Adulis yeroo isiin to'ataa turteetti Ijiptiirra maal tiriitii teeteerti. Dhuguma Itoophiyaan akkasii baantu kana biyya ashabbaarii takkattiin beeka walii dhootti. Dhagamtii biyyoota biroo argachuudhaaf. Kan biraa immoo waa'ee laga galaana diimaa kan dubbatuu qabu Gibsii fi uummata galaana diimaatti yookiin biyya cinaa galaana diimaa jirtu qofaayyuu jedha. Hedduu jedha Gibsiyyee. Eegadha Ameerikaan baa hojii Jibuutii keessa. Chaayinaan baa hojii Jibuutii keessa. Faransaayoo, Ispeenoo, Raashiyaanoo, Yuunaayitid Arab Imireetoo yeroo isaanii tiriitiin ta'u yeroo Itoophiyaan gara galaanaa baay'eetu tiriitii yookiin immoo sodaa Ijiptii ta'eeti. Kana obboleeyyaatiyya waa walta lakkisuu qabu. Haga dhumaa muru. Isinillee akka mormitan addii guddoo qabu.
Egypt maanii fi akka Itoophiyaan gara galaanaa hin baane dho'atti. Yookiin maaliif akkasii gara galaana diimaa hin baane yookiin gara beeyidii akkasiin hin baane maaliif barbaadde yoo jettane Ethiopia is very very close to Red Sea, especially from Bab el Mandeb, around 60 kilometers. There is a very narrowest area of Red Sea which called Bab el Mandeb. Iddoo dhiphoo tana Itoophiyaa itti fullaatee jennaani hin to'atte waan ta'eef sochii tiyya dhaggite waan ta'eef sochii si akka hin to'anne gooti waan ta'eef Itoophiyaan adaala galaana diimaa ba'uu qabdu. Daawwattane? Ajaa'iba! Haga Gibxi yookiin bo'aa Gibxi miinetti yoo baatee Itoophiyaan lafa jedhamte dhiiroo maa balleessaa Itoophiyaa. Kaan immoo dhaga'amtiin ani galaana diimaarraa qabu addee lama qoodama. Gibxillee dhaga'amtii achitti horatti gara kaabaa bulatti, Itoophiyaan gara kibbaa bulatti immoo dhaga'amtii horatti dhaga'amtii ani galaana diimaa kanarraa qabu hin qoodama. Gargaarsi biyya Ameerikaa biliyoona hedduu gara biyya tiyya Masirii naaf hedduu gaaffii keessa gala jettee waan sodaattuuf Itoophiyaa akka achi baatu barbaadu. Why? Because it is geopolitical conflict with Ethiopia. Lammaffaan immoo Itoophiyaan humna horattee gara galaana diimaa baatee jennaaniin duruu humna qilleensarraa qabdi, humna galaanarraa qabdi, amma immoo humna qilleensaa humna lafoo duruu qabdi, amma immoo humna galaanarraa itti dabalattee jennaaniin mirga fi eessifatti mirga abbaayirraa qabdu. Development projectii abbaayirraa hojjetuu barbaaddu. Hunda hojjetuu dandeetti. Yoo isaan immoo abbiidhamuu danda'a. Doominaansii yookiin immoo kontiroolii yookiin immoo qabannaa tootaalii yaa'a naayilii qabeeru suni gaaffii keessa jalaa gala waan ta'eef Itoophiyaa akka galaana diimaa achi baatu hin fedhu jetti. Miidiyaan waan kana odeessaa dhufaa yoo jettaane diiteelii waan amma tuttuqe kana yeroo biraatti deemuu dandeenya. Egypt today. Egypt voiced to defend its water security. Namni tokkochillee adaala laga naayilii kana dhufee jennaani Egypt mirga qolachuu qabdi jedhu Egypt today. Miidiyaa Egypt kunis. Egypt blames man-made flood. Dhiyoo kana immoo lolaa wayii ollaa Suudaanii kanatti uumameera akkasumas immoo ollaa Masiriitti uumameera. Kan Masirii sun kama isaanii laga hidha guddicha fiirraa kan lakkisane kan Masirii kun immoo kan Suudaanii kun immoo lolaa akka bokkeen waan baay'ee loleef lolaa itti deemeera. Waan kana walta qassittee kana kagoote Itoophiyaan geerdi maneej gochuu dadhabdeeti. Kanaaf iyyuu nuti geerdi maneej gochuurraa hirmaachuu qabna waan ta'eef nu eeyyama jettee karaa kana fa'aa waan kana fa'aa irraa qaban jiru. Kan biraa immoo alaanafrikaa.com miidiyaan jedhamu. Miidiyaan Ahram online kan jedhu kunillee kama Gibxiiti. Asharq al-Awsat kan jedhu kunillee kama Gibxiiti. Mad Masir kan jedhu kunillee kama Gibxiiti. Al-Monitor, Al-Jazeera. Al-Jazeeraan kan warra Kuwaatariiti garuu baay'inaan waa'ee Gibxi qofa zaggabaaf waa'ee doomineet kan godheeru gaazexeessitoota Gibxiiti. Yoob 7, Al-Masri, Al-Yawm, Daily News Egypt, Al-Wafd, Sad al-Balad, Al-Masri, Al-Yawm, and others. Kanaaf kana fakkaata hundi isaanii Itoophiyaa kana gootee dhadhee soba baay'isanii addunyaa irratti akka Itoophiyaan dhugaa hin qabne dhugaa jalaa balleessuuf yaalaa jira. Soba irra uffisaa jira. Sobiyyootti deddeebi'e immoo dhugaa fakkaataan beektanii akkana godhaa jirti. Maarree anii fi isin dhugaa keenya iffachuu maanti nu sodaachisa? Keessattuu viidiyoo gara jalqabaatti ilaaltan san dhageeffadhaa amma waa'ee Itoophiyaan
yeroo UN yeroo Itoophiyaan gerd eebbichu UN yookiin immoo mootummoota gamtoomaniif xalayaa barreessitee turte jirti. Xalayaa maal jedhu Itoophiyaan seera malee kophaasii kunoo giddibii ijaaraa jirti, kophaasii kunoo hidha ijaaraa jirti, kophaasii hidha eebbisaa jirti, kophaasii kunoo akkas godhaa jirti jettee xalayaa barreessite. Xalayaa sadiif deebii akka kennanuuf Itoophiyaa fi warra Gibxii waamanii turan Yuunaayitid Neeshinitti. Itoophiyaan taphaa fi gerdi obaa Misiriin goone gerdi immoo nuuf Misiriif iyyuu faayidaa guddaadha jettee seeruma waa'ee gerdi ibsitiif. Asirratti immoo isaan maal godhanii Itoophiyaan terrorist state no Itoophiyaan terrorist stateidha. Itoophiyaan immoo sovereignty yookiin immoo birmadummaa Somaaliyaa olii gadi godhaa jirti. Birmadummaa Somaaliyaa hedduu waan ta'eef kanaaf kun biyya rabbaashiidha, biyya shororkeessituudha Itoophiyaan. Akkasumas kun Eertiraan wal lolichaa fi olii gadi jedhaa jirti. Eertiraan hoolaa galaanaatti baay'attee Itoophiyaan Eertiraan lolichaa olii gadi godhaa jirti. Akkasumas lafa Suudaanii fudhatteerti, Alfashagaa lafa jedhamtu lafa Suudaanii fudhatteerti. Akkas godhaa jirti waan hin jiruuf hin jirre fudhamu keessa jira. Mee dhageeffadhaa isin. Thank you, President. On the representative of Egypt. Thank you, Mr. Chair, for giving Egypt the floor in order to exercise the right of reply against the allegations by the Ethiopian delegation. First of all, our stance regarding the Ethiopian dam is very clear and was stated by our Minister of Foreign Affairs this afternoon in the general debate. The Ethiopian dam represents a unilateral measure devoid of any legal legitimacy, and Egypt stresses that despite all the flimsy efforts to give the Ethiopian dam a false veneer of acceptance and legitimacy, the dam remains a unilateral measure that violates international law and norms and doesn't produce any consequences that would affect the legal system governing the Eastern Nile Basin under international law. Furthermore, the recent Ethiopian actions represent a new violation, adding to a long list of Ethiopian violations of international law, including disregard for the presidential statement issued by the Security Council on September 15, 2021. Having said that, Mr. Chair, allow me also to reply to the false allegations by the Ethiopian representative. Egypt categorically rejects all the false allegations made by the Ethiopian representative in response to the Egyptian statement during the GA debate in this afternoon. The Ethiopian side must first reflect and look at itself if it wants to identify those who are truly undermining stability, peace, and security on the continent. Ethiopia is the one that signed a memorandum of understanding that threatens the unity and sovereignty of Somalia, a sister African state, by recognizing a secession of its territorial integrity. A state that repeatedly attacks the Sudanese Fashaqa and illicitly exploits its resources. This is Ethiopia, not Egypt. A state whose forces were rooted out of UNISFA peacekeeping mission. This is Ethiopia, not Egypt. A state that waged a war against Eritrea and sieged it for years and still threatens it by a new war to achieve its delusions of access to sea. This is Ethiopia, not Egypt. A state that operates forces in Somalia outside the AU banner. This is Ethiopia, not Egypt. Ethiopia, which violates the established rules of international law and disregards the established African principle of sanctity of borders, believes it can control the Nile waters and deprive the downstream countries, Egypt and Sudan, of their historical right to the river's waters. Ethiopia must stop immersing itself in illusions of power and control and realize that its false accusations are nothing but fabrications and delusions stemming from a troubled internal situation that seeks to export its internal problems and create imaginary enemies for domestic consumption. Stable and civilized Egypt rises above this abhorrent approach. We call on Ethiopia to exercise wisdom, cease threatening its neighbors, and refrain from any measures that destabilize the continent. We call on Ethiopia to return to the African family as a pillar of peace and stability in the region, not as a threat or underminer. I thank you, Mr. Chair.